qabee ol jabeessee akkas diriirsee jechaa yaa booda yoo akkas godhuu baatte maallaqa erguu kajeetti doolaara 100 sii galtee ijoolleen qubaan durbaa irraa guurtee fitta ijoollee ollaatti wajjin haasa'oo kotte ijoollee ollaadhaa akka dur wal kajeelanii wal jaalatanii wal fuudhan ijoolleen fooddaayyaa ta'e dhumte mana garaatee keessa. Sa'aatii silaa dha'u sanni beekti ijoolleen fooddaan utaaltee baati barsiisutu harka facaaste. Amma ijoolleen nurraa fixanii bira nurraa fixanii amma bakka ijoolleen hin jirtu. Ufii dhiisee gaafa inni lafa dhiise ganaa maraattee barumsa dhiiftee daftara lafa keessee moobaayila fudhattee biyyaa baati. Maraattee sharafachuu baratte maallaqa nagayaa hudduu isee agarsiiftee hudduu haara kaa quba jaa wallaahi viidiyoon qaba dhugaa rabbi mee keessaan isiniifin erga rabbi jee quba haa waan kiyya naa qabaamisa anaas sii jiraami qibaatii dibattee haaya kaa kana godhe dubrummaa qubaan irraa guurtee fitte ijoollee. Namni ganaa dubartiin ammaa durbummaa maaf hin qabne dhee lafa duwwaa lafa dhiitaa isiin ofiifirraa fixeetta. Bar meeshaa akkana dhaabbatu bara nama meeqa keessaan akkana naannawaa jira bar meeshaa akkana dhaabbatu beena nuti giddee akkana ija keessachis ilaalu laal. Akkana tafasaa gamaa gamanarra lafa dha'u kana giddiin ol qabee harkaan akkana godhee akkana harkaan lafaatiin. Shampoo harkaan akkana godhee walitti dabalaa shaampoodhaan godha lafa mudhiin laafate kana dhugaa rabbitti waan garaa nama nyaatu keessa ijoollee xixiqqoo akkasii.